Sore safiye sayero akas walgaho lirab dubarti danji aundayao ummata kanaf me ammal ko ataw lubun ko fedamu min totataw ndabe wanantaw ni'ma kana la nasrida annu milkesi karanke tujala rabbin ki jagari nafararamu gafam badeki ya fula sadabamu tolannina fule gafan gafatamu ya Allah nawfulti gafas khasaramu ummatakas kalbi najala rafamu wambiran sahine wantini ajamu jalala dini tifakasa abamu wale biya dunia kunim bekamu ya Rabbi naeki wana rahekamu ulisende meutu karana rafamu esinkadanamu aufili wajhillah nasridanu milkesi karanke tujala ya bole wanko wamba yeno sadade ya kampunyo ndile waditenoile yondi katumbe kinje chawa gufarne anil manamati yo wa mujujade namni islama nati mufajun sodade nafti mana kursa yoni wa mujade kana panjabe se duae damade rabbi ko temade teknikan sa chala nasridanu milkesi karanke tijala babone wan kalbi najala dame namuma faida wai kabuna se ana tofbe ka kandai faite rabbi turena kenina ninase male yoman nama wa fayadu tahe rabbi nala fise gofti ji oltahe sagale gongomo rabbi narakae wa marabbi nala fise rana se yonam lilage wa fayadu mala nasridanu milkesi karanke tujala sikadana rabbi bismika la nasridanu milkesi karanke tujala ummanni nama wa beeku faana se ambaka islamni turture waati ko dhagaye bakka jarri kahe bakka jarri gahe arraba ka jirru yeroo laale kahe waa walin argine addaan fagoote wallaaluma wajjin qalbiin nadamahe hamma rabbiin naalaafi sirraa naase sagalee lallabee gurraan isin gahe namnis naaf dhagahe kunoo alhamdulillah nasridanu milkesi karanke tujala fahmi dini damni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيمتوتا بيالتمتوتا هراركي ميديا بيج حكم نجا فيا بقى جراتني مي واي مسجد راد بجوانا كركار مسجداتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير قدا ولدكو قدا واي ربي وانت تك شير قدا متكو تاني ولا بكم سلوك النينو بابا جلا سبحانك اللهم جل وتعالى موتي موتواني فرفمون سمنا نمودني كان نجالة هالا يا ربكم أدرنو تاسس رجالا ملكي دنيا آخرة كرانك تجالا نكوبا مخلوقا قرآن تيالا مرتينك تجالا إسا الدنيا لالا nasridanu milkesi karanke tujala dedebini rabbiin galata galfanna ummata kasdini ke jallatu qabna haalamma jiramun fulduratta deemnan dhaloota boodaati farrumatti aannan ilmaan keenya waa baratte ollu kanaan magaalaa barnoota bakka hundatti dhaamna rabbi yaada tokko walitti nu qabnaan dirqama rabbiin keenya nurra kaa'e qabna harka wal qabanna biyyaaf tola hoolaa nasridanu milkesi karanke tujala ofnu qaba rabbiin nuti saafuuf qabnaan abshira ummata milkaa'uudhaaf deemna kaleessa yaadata boriifis waayaanna waan ummata bu'aa buusutti wal waamna inshallah waan gaggaarii walii dhabna galata ilaahi wal jalaa uwwanna numti rabbiif jennee tola walii yaannan yaa rahmaan si qabna waan biraa maal dhabna milkaa'uudhaaf deemna rabbiin numaaf tola nasridanu milkesi karanke tujala يا ربنا خير كل فربنا يوم كن جدو كن يحفظ مو
hin agarta mu'mina diinidhaa jingamu akan taanee ta'ee argamu yoo sunnaa ta'ellee keenya fattanamuun gahee waa'een keenya kun nuuf alaalamu yaa Allah rakkoon keenya si malee ni kamu ni beekta hundumaa waan akka hin himu rahmaani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota biyyaalatamtoota hordoftoota Harargee Miidiyaa Peej. Osoo waan hamtuu dubbadhe, osoo waan nama arrabsu, osoo waan biraallee dubbadhe. Sheer godhuudhaan dachii rabbii tanaan nama 200 jaalata ta'edha. Nama waan hamtuu dubbatu, nama guyyaa hunda nama arrabsa waluu sheer gootan waan hamtuu nama dubbatu sheer godhaati na godhu jiranii. Obboleeyyan kiyya waa'ee masgiida rabbii, gargaarsa mana rabbii abbaan dandeettii qabu waan rabbi isin gargaareen bira dhaabbatte jechuu fi waan kanarraa xiqqoo dubbachuu dhufee mee sheer godhiiti waa xiqqoo olii qoqqoodame heddummaan naa xiqqoo sheer godhaa namuu bakkuma jirtanii obboleeyyan kiyya qaqqaalii waa'ee mana rabbii irraa hin dubbachuu deemaa sheer godhaa olii qoqqoodaa. Sheer ma godhame inshallah jazaa rabbi rahimu nusirka kajella nasridan no milgesi karanke tujala ya Allah ya de kenya bakano gae kabenya ke mumin to tarkano kai no jahi fakete atumna no tae simale wankam no me malanu dahe abdi ke charraina kararanu kai ilman kenya bakka gari anu gahi jalala islamu magal beranu kai narita ke barbana rabbi ya ilahi ya tere kono tae nusirka kajella nasridan no milgesi karanke tujala ya Allah du mesaro bunu taasise bikila wan faja fanno nyaachise tokkummaadhe bonne tokko nu taasise bishaan imaaniidhaati nu obaase ilmiidhaaf lama bakkayyuu nu baase kulli ilmaan keenya ilmi nu laaffise haqqii nuuf dhaalchise nuuf beeksise wallaalaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu caalaa gari ummata islaamaa diiniitu galeefe duniyaarra jiraachuun boriif qophaa'uufe diini namaa jimse gachuufi asaaye jannata jaarrate deemuufi kanaaf wantinne hojii khayrii dorgomuufi ato yaa boleessa kunni kee maaliifi meelaalee waan muumin akkas taabuufi wantinne jiraatuufi kulli rabbumaafi waan bortaatu gaafi deebisuufi jalaa nasriidhaan nu milkeesse karaan keetu jalaa. Rabbin kenya kawa honda Afrika gabo takamu minto tardi sarran gabo kawofti sa honda rabbu maftabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota biyyaalatamtoota Harargee Miidiyaa Peej akkam nagaa baga nagaan guyyaa irraatti isingeen isin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya waa isinirra illee beekeetii miti dandeettii dirasillee qabaadheetii miti. Dirqama nurra jiru tokko karaa keenyaan silaas namu bahuu nurra jira akkuma raayyaan jee jiraannus gargaarrus jiraachuu baannus rabbiin waan takkallee nurraan harkatu beek matuma keenya nutummaa matuma keenya dalagachuuf boru dalagachuudhaaf gartee mana rabbii bira haa dhaabbannu jechuufin karaa keessan kana gamana dhufee obboleeyyan keenya masgiida seenaa qabeessa tokko jira masgiida seenaa qabeessa masgiida yoo xiqqaatee waggaa 150 barsaafirraa ijaaramee muka barsaafirraa ijaaramee yoo warri fakkeenyaaf warri karaa keenya laaftoo aanaa gaara mul'ataa guroo warri beeytan karaa san beeytan masgiida waggaa 150 ijaaramu looyi yoo xiqqaate looyi 500 ijaaramee masgiidni sun maashaallah zabana dheeraa masgiida ture jechuudha. Masgiidni sun arraan tana warri keenya ummanni biyya jiru dandeettii rabbiitii wajjin rabbiin nu gargaaraa waan kana galmaan keenya jechuudhaan masgiida san eegalanii hojjechuu jiranii jechuudha. Waan kana nuti gargaaruu baannus rabbiif jennee gargaarree gargaarullee osoo baannees manni rabbi akka fedhe taatus numa dalagama numa dhuma jechuudha. Kanaafuu nuti obboleeyyan kiyya abbaan waa takka gargaaruu danda'u waa qarshii 10 taatus waa qarshii 2 taatus sagaleen tiyyatuun bareedduudhamee yoo bareedduu taate akkuma sagaleen naannoo taate gargaaruu baannus manni rabbi numa dhumaa jechuudha.
abbaan qarshii 10 qabu ka qarshii 20 qabu ka qarshii 30 qabu abbaan rabbi waatti kan lakkoofsaan asirra barreesse Abdurrahmaan Jamaal jettanii lakkoofsa kana rabbi bilbiltanii waan kana biraan nu ga'uu dandeessanii jechuudha. Namni rabbiin sagalee tiyyatana viidiyoo tiyyatana bira geesse rabbiif jecha sheer walii godha rabbiif jecha walii qooda an wallahi dhugaa rabbiif jeetiin isinit dhufee obboleeyyan kiyya kana nama 10 nama 5 sidaa irraa nama khayrii dubbatu namni dilas wanna godhu hin jiru nama 5 nama 6 nama 7 yoom obboleeyyan kiyya biraan ga'e arraantana faayidaa guddoo naa qabdi borullee rabbi biratti illee anaafillee akkasumatti obboleeyyan kiyya kanaafillee faayidaa qabdi waan jorraa'in dubbachuu barbaade akkasitti mana rabbii kana masgiinni kun bakkitti argamu gaara mul'ataa guroo magaalaa laaftoo bira gakkutanii araddaa soomaloo bakka jedhamutti masgida waggaa 150 muka barsaafitiin ijaaramee turaa jiru arraan tana alhamdulillah galata rabbii guddaatiin ummanni keenya biyya keessatti wal jaaree masgida kana jaarreeti karaa masgida fooyyaatti jijjiirra jedhanii ummanni keenyatti kaanii wallahi alhamdulillah rabbil alamin ammaan tana karatti baasu jiranii jalqaba waan ta'eef masgida kana bira dhaabbannee gargaaruudha manni rabbi bakkuma feetettu waa makka taatus madiinaa taatus duubaay taatus waa imaaraat taatus biyya teenya taatus ganda kiyya taatus ganda keessan taatus bakka hundattu manni rabbi mana rabbi jechuudha waan kana rabbiif jettanii osoo abaluu aan harka fitteen nambee kana osoo hin ta'in waan hundaa'u rakkoo dhufte hunda walumaa waan qoddan waan ta'eef waan kun waan rabbiitiif rabbiin bakka arra keessan boruta biraatiin isinii bakka buusuu danda'a jechuudha. Akkasitti masgiida rabbii kana bira dhaabbadhaa gargaara waan rabbi isin dandeessiseen gargaara asiimaanin isiniin jechuu barbaade fakkeenyaaf ijoolleen guruppii keessa jirtanillee ni jirtanii warri guruppii keessa jirtanii quba qabdanii warri guruppii ala jirtan inshaallah sagalee tiyyatun nama rabbiin biraan ga'e abbaan rabbi sagalee tiyyatana bira ga'e laaltanii waliif qooddanii obboleeyyan keessan biraan ga'uu dandeessanii jechuudha. Akkasitti wanni kun manni rabbii nu hundaafuu guyyaa boru waan ta'eef guyyaa baankii borutti jiraannu baankii boru keessa kan waan ta'eef akkasitti manni rabbii baankii boru waan ta'eef bakkuma feetettu bakkuma ta'e hundattu mana rabbiiti waan rabbi isinii kan nu bira dhaabbadhaa nu gargaara lakkoofsa asirra barreessina kanaan ammallee irra deebi'ee lakkoofsan asirratti barreessa kanaan aloo jechuudhaan lakkoofsa kana biraan dhugaan isiniin jechuu barbaade silaa waan biraatu rakkina adda addaa waan adda addaa waliin qooddachaa jirra waliif qoodaa jirra waa takkaallee wal bira dhaabbachaa jirra akkasitti waan isiniin jedhu qabu mana rabbii kana bira nu dhaabbadhaa nu gargaara sagalee xiyyatanallee warri amma jiruus kan jirrees bakka harkitanitti rabbiif jecha sheer waliif godha wal biraan gahaa waliif qoqqooda lakkoofsa kanallee waliif qoqqooda warri sagaleen tiyyatuun bira geesse akka walii qooddanii wal biraan geessan inshaallah abdiin qaba manni kun mana rabbiiti harargee miidiyaan an akka mataa kootitti harargee miidiyaa isiniif jeeti obboleeyyan kiyya nama rakkataa kiyya kanaa jeetiin dhaabee hanqaan danda'utti hanqaan lubbuun jirutti rakkina jiruuf sagalee ta'uudhaaf qophiidha. Peejii kanallee harargee miidiyaa peejii kan jiru kanallee filoo godhuudhaan nu gargaaraadha. Karaa yuutuubiitiinis yoo dhufne yuutuubii teenyallee sabiskiraab nu godhaadha. Inshaallah rakkina adda addaa waan hamtu rabbi nurraa qabu mana rabbi bakka jiru hundutti walitti himnee waliif qoonnee hanqa dandeenyutti sagalee waliif taadha. Obboleeyyan kiyya hanqanumaan dubbachuu barbaade bakka jirtanis sagalee tiyyatana waliif qoqqoodaa wal biraan gaadha. Jazaa rabbi sinaa kafalu ammaan tan namni qolleen na laalu inshaallah yeroo muraasa keessatti nama hedduu bira geesse jeetiin abdii guutuu qaba. Warreen waan kana qindeessitanii asumaanuu wanni dubbachuu barbaade obboleessa keenya tokko dhiyeenya kana Suleyman Najjaash namni hedduun ni beeytanii kan beeknillee ni jira. Wallaahi waan kana akkuma dubbatetti masgida kana haa gargaaru jee isii dubbii sana isaa biyyarraa fidee nu dhageessise. Akkuma dubbatetti mana hidhaa jira isa saniifillee du'aa naa godhaadha. Obboleessa keenya kun akkuma waan kana dubbatetti silaas namni waan khayrii dubbachaa ture akkuma Shaamin Ibroo jee arraan tan osoo ifrarraasaa duutees ifrarraasaatuma kaata jee yoo arraan tan dhiiga facaafachaa qawween dhoytes gaafa san qawwee qawu godhaatuma ifi qawu godhaatuma kaata jee
Suleyman najjaadara nama seenaatti nama biyya tana keessatti dagatamuu hin qabne yeroo tokkolleedha nama masgiida rabbi gargaara jara keenya wallaahi ladin dhugatti dubbiin mucaa sunni hedduu gara nama nyaatti galgala masgiida rabbiiti mana rabbii bira dhaabbanna jeeti warri guruppii teenya keessa jirtanii beeytanii mana rabbii gargaara jee gurbaan sun akkasitti obboleessa keenya sun dubbatee ganama akkasitti lafaa ka'ee mootummaan biyya tanaa silaas yeroo namaan kennitu mucaan sun akkasitti qabamee mana hidhaa keessa jira jechuudha isa saniifillee rabbi furmaataa kannoo fi afaan isaanii urgaawanii akkuma waan rabbii dubbachaa qabametti akka nama waan rabbii dubbachaa du'eeti wallaahi jazaa rabbi isaa hafalu afaan isaallee ammallee rabbi haa urgeessu akkasitti mucaan sun obboleessa keenya sun dubbiraa qabame jechuudha anis waan obboleessa keenya kana dubbate dubbii obboleessa keenya kana lafatti hin dhiisu hanqaan dandootti obboleeyyan keenya ka biraa niin gargaara biraan hin dhaabbadha silaa isii akkuma waa'ee qabsoo irratti jaarraa abbaa gadaa faan bakar waaree faan jaarraa abbaa gadaa faan dabarsanii jaarraa abbaa gadaa faan nutti dabarsan nutti dhaloota qubetti dabarsanitti Suleymaan keenya qabee waan kana biyyarraa nutti fidee nu dhageessise alhamdulillah jazaakumullah khairan jannaati akkasitti nutti fidee jira nutis irraa qeeballee warri dhageessanii kan dhageen nu dhageessisaa nama biraatiin lakkoofsa kanarra nu bilbilaadhaa rabbis naa gargaaru hamtu takkallee rabbis naa irraa qabu bakka irra baaftan guddoodhaan rabbis naa naqu tatiqqoo baaftan kayrii rabbis naa naqu karaa kayrii irratti riskii isinii kannoo hamtuullee rabbi isinirraa qabu mootummaa kanallee rabbi isinirraa gataa qabu ka qabamallee manidhaa keessa jirurre rabbi nurraa nagaan nu haa galchu biyya teenyatti karaa kanallee rabbi nuuf haa banu karaan banamuun isaan qofaan fayyaddu nulleen ilmaan qabnaa nama ilmaan lama ilmaan sadii qabu jira ka ilmaan takka qabu jira ka ilmoon irra fayyaan qabne jira ka galfatoo fedhu akkasitti rabbi karaa kanallee rabbi nu haa banu obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti hamtu rabbi isinirraa qabu wallaahi lazim hedduun isin jaaladha sheer godhuudhaan sagalee xiyyatana waliin qoodaadha jazakumullah khairan hamtu rabbi isinirraa qabu sagantaa biraatiin hanqalutti dachanutti nagaan naa tura assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh